Galatooma qaeen akkuma jette qaeen Oromiyaa hunduu dilbii turizimii jennee fudhachuu hin dandeenya. Keessattuu Baalee yoo kaasne iddoo hawwata turizimii baay'ee godina qabdudha. Keessattuu paarkiiwwan biyyoolessa gaarreen Baalee keessatti argama. Paarkiin kun paarkii guddaa sadarkaa biyya keenyatti daawwattoota hedduullee simatu. Even paarkii Afrikaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u jechuun hin danda'ama. Paarkii kana warri adiin yeroo dhufanii waan paarkii Money World jedhanii waamanii. Sababni isaa paarkii tokko addunyaa iddoon ittiin jedhanii fi paarkii tokko san keessatti wanta baay'ee waan arguu dandeettuuf biyyoota biraatitti wantoota garaagaraa baay'ee arguudhaaf paarkii hedduu deemta. Paarkii biyyoolessa gaarreen Baaleetti garuu waan hedduu arguudhaaf paarkii tokko dhaqxaa jechaadha. Kanaaf iddoolee hawwata turizimii kana dura sirnoota darban keessatti kunuunsan arganne hin misoomne aksasii turistiin ittiin dhufee ilaalu baay'een hin turre. Barii jijjiiramaati as garuu iddooleen hawwata turizimii kun bu'aa biyyaa ta'uun beekamee akkuma mootummaan kenna damee diinagdee ijaaruu keessatti turizimii akka damee tokkootti fudhatetti hojiin amma hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf hojii boonsaa jechuun hin danda'amu jechaadha. Mootummaan federaalaas mootummaan naannoos nuus akka godinaatti xiyyeeffannaa guddaa kennamee hojii hojjetamaa jiruun paarkiin sun yeroo ammaatti misoomee sadarkaa biyyaatti daawwattoonni isaas dabalanii galiin biyya keenya irraa argamus dabalamuun akkuma jirutti ta'ee maqaa gaarii biyya keenyaa ijaaruu keessatti shoora guddaa paarkii taphachaa jiru, iddoo hawwata turizimii taphachaa jirutu jira. Wanni misoomaa jiru baay'eedha. Kanaan dura akkuma sii kaase aksasii turistiin ittiin deemuu qabu. Amma daandiiwwan sadarkaa isaa eeggatan daandii aspaaltiitu hojjetamee jira. Iddoo buufata xiyyaaraa sadarkaa isaa eeggatetu jira. Kuni galtee guddaadha jechuudha. Kabiraa kanaan dura iddoo hara baafannaa hin qabu. Amma paarkiiwwan biyyoolessa gaarreen Baalee keessatti illee haa ta'u iddoolee ga'umsa turizimii hundarratti misooma guddaadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Ijaarsarra kan jiran jiru, gara xumuraatti kan deeman jiru, inni yeroo isaa eeggatee kan ifu ta'ee hojiin misoomsuudhaaf achitti hojjetamaa jiru hojii abdii biyyaa ta'u guddatu jira jecha. Jijjiiramni jiru erga jijjiirama duraa fi jijjiirama asii yoo laallu ardiif samiidha. Jijjiirama duraa maqaa qofatu jira. Maqaan hin jira. Iddichi hawwata turizimii ta'uu danda'u addatti lafa jira. Hin misoomne garuu yoo misoomne yoo dhaadheeffamne iddoo hawwata turizimii ta'uu hin danda'u. Jijjiirama asii jijjiiramni dhufe tokkoffaa awwaara irraa dhadhahanii qabeenya lafa jiru dilbii lafa jiru san mul'isuudha hojiin hojjetamaa ture. Itti aansee misoomsuudha. Misoomsuutti aanee immoo akkuma amma kaasne maqaa biyyaa gaarii ittiin ijaaramaa jira waan ta'eef wanta walitti dhufuu miti jechuu barbaadeeti. Bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabatee akkuma duratti kaase sohumar ga'uudhaaf daandiin hin turre. Paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee ga'uudhaaf daandiin hin turre. Tulluu Diimtuu deemuudhaaf daandiin hin turre. Amma kanatti mijatee jechuudha. Kuni waa walitti dhufuu danda'u miti. Kanaaf hojiin ganaa hojjetamaa jiru akkuma jirutti ta'ee hojii aga ammaatitti hojjetamaa jiruun jijjiiramni achirratti jiru jijjiirama guddaa ta'uu isaa kaasuu barbaada jechuudha. Tole gama misoomatiin Baalee akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa keessaa isii takkaadha. Akka caarromuu ta'e ammoo Baaleetti waggaa tokko keessatti yeroo lama rooban oomishama. Yeroo sadaffaa jallisiidhaan oomishna. Godina yeroo sadii oomishni keessatti oomishamu jechuudha. Yeroo lamaan rooban oomishnu gannaa fi arfaasaatti adda qoonnee oomishna. Ganna qofa keessatti hektaara 538 ol godina qottu jechaadha Baalee. Qotuu qofa osoo hin taane kilaastara qamadiitiin godinni beekamtu yoo jiraatte takka Baaleedha. Kilaastara qamadiitiin beekamu qofa osoo hin taane qamadii oomishuudhaan oomishtummaa keenya dabaluudhaan mul'ata qamadii alatti erguu muummeen ministeeraa keenya labsan
isa jalqabaatiif kan milkeessee fi qamadiin ekspoortii ta'uu irratti laawunchi ka godhame saramooniin dura irratti ka geggeeffame Baaleedha. Kuni jijjiirama guddaadha jechuudha. Sana'as bal'inaan qonni keenya gateetii sangaarraa gara makanaayizeeshiniitti akka cehu gochuudhaaf uummata wajjin bal'inaan mari'annee hojii guddaadha ka hojjetame. Yeroo ammaatti harka 172 ol Baalee keessatti qonni qotamu makanaayizeeshiniidhaan ka uwwifamu. Kana faana wal qabatee kallattiin karoora imala badhaadhinnaa keessatti qabame baay'inaan hojjechuu, ariitiin hojjechuu fi qulqullinaan hojjechuu jedhu sun kana keessatti mirkanaa'aa jira jechaadha. Akka kanaan duraa sangaadhaan osoo hin taane telektaraan qotuudhaan, kombaayinaraan oomisha sassaabuudhaan, maashina sararaatiin facaasuudhaan, galteewwan qonnaa gosa hedduu fayyadamuudhaan haalli itti oomishtummaan dabalaa jiru guddaadha jechaadha. Kun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu jennee galmoota baadiyyaa keessatti qabanne san bira darbinee sun achuma osoo jiru ekspoortii gochuu milkeessinee jirra jechaadha. Galmoota 4tu misooma baadiyyaa keessatti qabamee jira. 4 isaatu al tokko milkaa'aa jira jechaadha Baalee irratti. Fakkeenyaaf wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuun mul'ata guddaadha. Mul'ata biyya keenyaa guddaadha. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu qofa osoo hin taane qamadii kanaan dura alaa galchinu hambisuun, qamadii alatti erguu danda'uun potenshaala qabnurraa kaanee kana keessatti carraa hojii bal'aa uumuun akka galmaatti qabame jechuudha. Galmoonni 4 kun misooma baadiyyaa keessatti qabame. Kun hundi isaa walirratti deebi'aa jira jechaadha. Bal'isnee qotuun, qonna keenya makanaayizeeshiniitti jijjiiruun, ariitii fi qulqullina itti dabaluun wabii midhaan nyaataa mirkaneessaa jira. Qamadii alatti erginu dabalaat jira. Qamadii alaa galchinu hambisaat jira. Kana keessatti carraan dargaggootaaf uumame immoo bal'aadha jechaadha. Kanaaf milkaa'inni asirratti jiru guddaadha. Waliigalatti yoo sii kaase Baalee keessatti qofa ganna, arfaasaa fi akkasuma yeroo bonaatti jallisiidhaan ka oomishnu dabalatee hektaara 800 oltu qotama. Hektaara 800 olii kanarra waliigalatti oomisha kuntaala miliyoona 26 ol biyya kanaaf gumaachaa jechuudha godinni Baalee waggaa tokko keessatti. Kuni jijjiirama guddaadha. Baalee immoo akka carraa ta'ee qonna kana qofaani miti yookiin immoo misooma qamadii qofaani miti. Gosti oomishaa biyya kana keessatti barbaadamu Baaleetti oomishamne hin jiru. Garbuu dabalatee. Garbuu biidhaati irratti warshaalee dhugaatii garaagaraa biyya keenya keessa jiran wajjin qotee bulaan keenya kontiraakchuwaalii farramuudhaan garbuu oomishee faabrikaadhaaf dhiyeessaa jira jechaadha. Kuni bu'aa qotee bulaan keenya qonna keessatti argachaa jiru. Isa qofaa miti mi'eessituun garaagaraa ka akka maashoo, ka akka saliixaa, ka akka suuda gurraacha bal'inaan biyya keenya irratti oomishama. Kana oomishuu wajjin gabaadhaan walitti dhufi dagfi qotee bulaa kanaan dura oomisheellee gatiin arganne sun gatii guddaa akka argatu gochuudhaan qotee bulaa yeroo ammaatti si'aa'innaan hojjechaa akka jiruu fi oomishtummaallee dabalaa akka jiru kunneen immoo galmoota gurguddoo mootummaan keenya qabate milkeessaa akka jiru kan mul'isu ta'uu isaa kaasuu barbaada. Walumaa galatti gama hojii waggaa bara 2018 amma geggeessinu kanaanillee akkasuma waggoottan 5 darban karoora imala badhaadhinnaa geggeessaa turreenillee maal irratti milkoofne maal irratti milkaa'uu dadhabne ka jedhu bal'inaan laalaa ka jirru jechuudha marii keenya keessatti. Dhimmoota irratti milkoofne irratti akkamitti waan hojjenneef potenshaala keenya akkamitti waan laalleef ka jedhu isaan adda baasne iddoo hanqinni irratti jiru irrattillee maal misgoone ka jedhu isaan 1 2 3 jennee lakkoofnee laalaa jirra. Akka waliigalaatti haala amma laalluun potenshaala Oromiyaan qabu akkuma Oromiyaatti illee kaase jechuudha. Akka Oromiyaatti guututti namni wal keessa makamee mari'achaa jirra waan ta'eef potenshaala keenya laaluu jalqabne malee tuttuquu jalqabne malee potenshaala keenya akka ganaa hin fayyadamin bal'inaan laalaa jirra jechuudha. Aanaa hundarra godina hundarra wanni ka'u kana potenshaala keenya hin karoorsine. Ka karoorsine hojjechuun jalqabuun waan tokko ta'e hanga potenshaala qabnuun hin karoorsine potenshaala keenya sirriitti sakattaanee bal'isnee itti yoo deemne Oromiyaa kana olitti yeroo gabaabduu keessatti tarkaanfachiisuu akka dandeenyu fi galmoota gurguddoo mootummaan federaalaas ta'ee naannoo keenya qabate milkeessuu akka dandeenyu marii keenya waliigalaa akka jiru ta'uu isaa kaasuuf jechaadha.